Manni qopheessaa magaalaa Shaashamannee hojiiwwan bara 2018 raawwataa tureen fayyadamummaa hawaasaa mirkanaa jira jedhe. Manni qopheessaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee gama raawwii hojii bara 2018 fi sirna beekamtii fi badhaasaa gaggeesse. Manichi magaalaa midhaagduu magariituu fi iftuu taasisuuf hirmaannaan hawaasaatiin dabaluun hojjetamuu akka qabamu marii taasifameen adda ba'eera. Qulqullinni magaalaa xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabamuu fi piroojektonni misoomaa yeroo karoorfaman keessatti raawwatamuu akka qaban ibseera. Hojii gaggeessaa mana qopheessaa magaalaa Shaashamannee Injiinar Abdiisaa Gammachuu akka jedhanitti manni qopheessaa magaalichaa seektara hawaasa gama hawaas dinagdeetiin fayyadamaa taasisuuf xiyyeeffannoon hojjetaa jiraachuu himan. Bara 2018 manni qopheessaa piroojektota misoomaa gugurdoo fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan hedduu hojjetu eeruun hojii misooma koriidarii, pilaanii misooma qe'ee, lafarra buusuu, sheediiwwan carraa hojii uuman garagaraa fi kanneen biroo baay'inaa fi qulqullinaan hojjetamaa jiruun hawaasni fayyadamaa jiraachuu ibsa. Bara 2019 milkeessuuf seektaroonni qindoominaa fi manneen qopheessaa sadarkaan jiran hawaasa bal'inaan hirmaachisuun milkaa'ina caalmaaf hojjetamuu akka qaban ibsuun seektaroota qindoominaa fi qooda fudhattoota gumaacha olaanaa taasisan galata dhiyeessaniiru. Itti aanaan kantiibaa fi itti gaafatamaan damee diinagdee magaalaa Shaashamannee Dr. Firaa'ol Uddeessaa ergaa dabarsanii manni qopheessaa seektara ijoo diinagdee maddisiisuun qabeenya bal'aa bulchuu ta'uu eeruun hojiin bal'aan hojjetamuu himan. Hojiiwwan bu'uuraalee misoomaa fi inisheetiiviiwwan garagaraa manni qopheessaa abbummaan hojjechiisaa jiruun hawaasni bal'aan fayyadamuun badhaadhina maatii mirkanaa jiraachuu eeran. Hanqinnoota raawwii hojii keessatti mul'atan adda baasuu, hubannoo ogeeyyotaa fi dandeettii raawwachiisummaa isaanii cimsuun seektarichi akka of danda'u ciminaan hojjetamuu akka qabamus kaasaniiru. Galii mana qopheessaa sirnaan sassaabuu, dhiyeessii manneen jireenyaa fooyyessuu, dhimma fooyya'insa jireenyaa fi wabii nyaataa hawaasa harka qalleeyyii cimsuu fi karoora bara 2019 qabame milkeessuuf hunduu kutannoon hojjechuu akka qabus himaniiru. Itti gaafatamaan damee siyaasaa paartii badhaadhinaa magaalaa Shaashamannee obbo Biraanuu Dabalee akka jedhanitti magaalli keenya bara 2018 piroojektota baay'ee fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan hedduun hojjetamee jiraachuu himan. Hojii kana milkeessuu keessatti gaheen mana qopheessaa olaanaa ta'uu kaasuun galii mana qopheessaa maddoota galii hundarraa sassaabuun karoora qabame milkeessuuf hunduu tumsa barbaachisu taasisuu akka qabu dhaaman. Dhumarratti seektaroota mana qopheessaa raawwii hojii fooyyee qabu galmeessanii fi qaamolee gumaacha taasisaniif sirni badhaasaa fi beekamtii godhameeraaf. Haaluma kanaan aanaalee keessaa tokkoffaa kan ba'an aanaa Aleeluu, lammaffaa aanaa Awaashoo fi sadaffaan aanaa Habaas yoo ta'an kutaalee magaalaa keessaa tokkoffaan kutaa magaalaa Allachee, lammaffaan kutaa magaalaa Haruufaa fi sadaffaan kutaa magaalaa Bishaan Gurraachaa wal duraa duubaan ba'uun badhaasaa geebaa fi kanneen biroo argataniiru. Ibsa qabxiiwwan ijoo oolmaa guyyaa har'aa Koomishinii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa. Koomishiniin Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa odeeffannoo fi qabxiiwwan gugurdoo oolmaa har'aa maricha ilaalchisee ibsa baaseera. Hirmaattonni 4,000 gareewwan xixiqqaa miseensota 10 hanga 50 qaban irratti qoodamuudhaan wal amantaa fi bilisummaa guutuudhaan mari'achaa jiru. Fuuldurattis gareewwan kunneen gara miseensota 250tti guddachuudhaan marii isaanii itti fufu. Hirmaattonni sodaa fi yaaddoo tokko malee yaada isaanii akka ibsan taasifameera. Yaada waltajjii irratti kaasaniifis koomishinichi itti gaafatamummaa fi eegumsa guutuu kan kennu yoo ta'u qaama alaa kamiinuu akka hin gaafatamne wabiin kennameeraaf. Ijaarsa biyyaa, seenaa eenyummaa, federaalizimii fi furmaata wal dhabdee irratti hayyoota beekumsa cimaa qabaniin ibsi kennamaa kan jiru yoo ta'u hirmaattonni wurtuuwwan 8tti qoodaman waliin mariin mari'atamaa jira. Sadarkaan jalqabaa marii kanaa miiraan kan guutame ta'uu waan danda'uuf hawaasni fi miidiyaaleen odeeffannoo miidiyaa hawaasummaa irratti afarfamu irraa of eeggannoo cimaa gochuu akka qaban eerameera. Odeeffannoo dogongoraa ittisuuf odeeffannoon oolmaa guyyaa kan kennamu koomishinara olaanaa, koomishinara olaantuu, itti aantuu yookaan koomishinaroota qindeessitoota miidiyaatiin qofa ta'a. Adeemsa marii kana keessatti haati Beenshaangul irraa maricha irratti hirmaachaa jirtu daa'ima maqaan isaa Koomishinii jedhamu nagaa handa'uun ishee waltajjicha irratti miira addaa uumeera.